Akkam jirtu daawwattoota keenya nageenya keenya bakka jirtanitti sinaa qaqqabu kun qophii milluu ONN ti qophii milluu ONN torbanitti yeroo tokko yeroo kana kan isiniif darbudha har'a immoo keessumaa jabduu weellistuu tokko qabadee isiniif dhiyaadheen jira shamarran Oromoof illee fakkeenya ni taati isee wajjin turtii taasisna ani maqaa ishee dubbachuurraa isheen of haa ibsitu anaa dhufu hayyee anaan je'eranis an weellistuu Khadijaa Hajiin jedhama dhaabbata ONN na afeeree harana waamee gara keessanitti dhufeera dinqisiifattoonni hayya akkasumas ilmaan abbaa gadaa uummata Oromoo hundaan baganaa jiraattan isiniin jaa ONNnis baganuu jiraatan jedha ayyaatalee baga jiraattee yoona amiin Khadijaan weelluu turtii waggaa 15 keessa turteetti yaa kan isheen jalqabde immoo yeroo kutaa saddeet barattu eeyyee 98 kan isheen jalqabde mee haalli bara 1998 sun akkam ture haalli 98 ture waan si ajaa'ibu keessa barattu kutaa 8 ture ani mana barumsaattiin sirba beeta sanduras yeroo muuziqaa kana reedii kareedii edde eegelu simatu jiran kutaa barnoota mana barumsaanii beeta gumii afaan Oromoo jedhuuni isaa fi preedii muuziqaatu jira otoma baradhu sirba dubartoota tokko sirba beeta gaafsan miidhaa dubartoota akka dubartiin biyya keenya ni butamti beeta dubartoota irratti sirba waa'ee butiitti ati sarka keessaa qabdu isaa fi aadaa bareedaa kana sirba beeta aadaa bareedaan kun yadala ummataati ummata sirba beeta manguddooleen dubartoonni keenya kun sirba kana lamaan mana barumsaa keessatti sirba gara kutaa 8tti gaafa ce'u Khadijaa maaliif hawwisoo arsiin galleeti baandiin arsii bar weellistoota akkasii kan fudhata sagalee bareedduu qabdan jedhamu caalleen coo jedhama ammallee poolisii dhamcichi jennaan gaafa kan dhaqu badhaadhee burqaa fa'a jiru Ibrahim fa'a jiru ijoolleen baay'ee jiran yeroo sanii Booratiyyaan fa'as jiru dhaqeen galmaahee hawwisoo galee achumaan immoo sirba aadaa bareeda qabna jedhu kana baafadhe baandii keessa taa'een viidiyoo kan jalqabaatillee viidiyoo kan jalqabaatis dhugaa keessa aadaa bareeda qabna injiru kakeenya gitu seenaa bareeda qabna injiru kakeenya gitu meeshaa faaya Oromoo kumnillee bitu keetilluun bitu umurii sanaani weelluun kun weellifamuun ammallee iddoo guddaa jira sagantaa hundumaa irratti illee keessumaati yeroo waan aadaa kun ka'u weelluun sun ni ka'a dhugaa keessa baay'ee sirbi kun dhiifama dammaan afaan si qabe sirba akka Alii Birraatti hin duune sirba bara baraan jiraatu akka sirboota Alii Birraatti beeta maaliif ergaan isaa faaya inni ibsu kana waan Oromoo tana guutuu ibsa beeta faaya Oromoodhaan mas daawwattee hin quuftu beeta manatti otoo danda'ame manni kan kee guutuun faaya sanii uffifte keessa jiraatta beeta kanaaf sirba dagatamnee sirba dhaloota darbu ammas yoomillee uffata aadaa uffattu sana ni yaadatta dhugaa keessa ammas jedheera baay'ee sirba kana fakkaatu lammaffaa isaatti albama sadaffaa keessatti dhageen jira dhugaa keessa aadaa teennoo sirba jedhu qaba bareedaa sakaa ajaa'iba bareedduu aadaa teennoo jedha mee albama tokkoffaa sana keessa ture aadaa bareedaa qabna biraa keessa jira eeyyee egaa sirbooti warra akka roobee bubbisee bilbilli kee biisii an kanan yaadadhu roobee bubbiseen kun keessumaa sobaa hin jaalladha yerooti magaalaa Finfinnee kana keessa iddoo tokko illee kan deemtu illee jira mee sirbicharra waan nu jedhe roobee bubbise Oromiyaa too gubbaa biyya abbaa koo gubbaa sumaan fedhaa boonaa bareedaa gurbaa jedha beeta Finfinnee keessa deemee gaafa miilaan fa'a bakkee deemnee jiru argeera hunduma isaallee argeera uffata aadaa garaagaraa uffatte mee haalli yeroo sana weelluu sun itti weellifame especially magaalaa keessa akkas deemte yeroo sodaatama namni amma kanatti namni firiidamii qabu jiru meerraa waa jedhi mudannoo qaba sirbichi baay'ee yeroo madalla guyyuu sirbicha aayidiyaasaa jaalala sokoof sorgoo jaalalichaa fakkaatu malee sa'a sanitti maastar pilaanii irraa kaasee sa'aan sirbisu itti dalagame bubbee fi rooba ture Oromiyaa keessa bubbee fi rooba hamaa tokko ture akka malee jechuudha stiilan gammata roobichi roobeelleen caamne natti fakkaata tiroobaatuma jira jira
Kanuma kan kani immoo sirba kanuma duree isaa kana akkas jennee barreessuu qabne Ibraahim wajjin teennee hojjenne gurbaa nagaash jedhamu tokkos nu bira jira nama sadi taanee sirba kana hojjenne baay'ee kanaaf anis sirbi mudannoo of dandeenya mataa isaa qaba istiilaan gaammaa tanaatu ergaan isaa bareedaadha jechuun amma fakkeenyaaf yeroo sanatti dhorkaan waan si mudate faan jiru maaltu nu mudate beektaa osoo waraabbamu antaa'eeti akkasitti gajjedhee jira keelloo uffadhee mucaa barbaadu jira mucaa miti wanti barbaadu jiru finfinneedha booda mucaani tokko dhufeeti hay maal taatee tasteesse immaa yemee dhaqa dubbisaa harmee jedheen namtiitii kan bira kuttee beekta nalala darbu maa teessiidha akkasi jarana waraabaa jiru jarana waraabuun argine ana akkasitti qamisii aadaa uffatee taa'u sani maaf teessii mucaa'uun kun jedheen bira kutee ka'ee mucaan tokko jaartee wayinatti erge maal taatee qabsii naan jettu waraab bira jira baay'ee jaaniiti keessaa baasanii. Si gaafachuun ishee yuutuu akka carraatee ati isaaniin gaafattee ta'e akka waan ati biyyattii barbaadaa turte walitti dhufa. Walitti dhufa ture. Sirbi sun illee sirba seenaa qabudha. Namni kamiyyuu weelluu sana ilaaluu qaba. Waan baay'ee irraa barata. Jaallatama ammallee baay'ee jaallatama istiilaan gammaatu. Albama lama xumuramee sadaffaan illee eebbifameera. Aga yoonaatti kanatti hojjettee naannoo viidiyoo 30 ta'u. Albama sadaffaa kiyya viidiyoo 30 ol qaba dhugaa keeti YouTube irra viidiyoo baay'een qaba dhugaa keeti dhugaa hoo dubbadhe dubartii jabduudhaani dubartoota biraatiif illee ammallee fakkeenyaan ta'anaaf fakkeenya akka ta'e halloo daawwee almaas tafarraa ilfinesh qannoo fa'a animmoo dubartoota kana dhaloota na booda bahaniif fakkeenya guddaa ta'a jedhee yaada maali oonaan jette irree dubartummaa kiyyaan ilmaan lama qaba ilmaa san guddisaati irree dubartummaa kiyyaan artii kana jalaa bu'uu didee duubatti deebi'uu dee hamileen tiyeen cabne albama sadaffaa kiyya eebbisiifadhe albama sadaffaa kana dura garuu kilippii 30 amma kadijaa hajii itti gaafa onlaayinii seente yoo xiqqaate kilippii 30 harkatta sirboota hojjedhee jiru jechuudha. Warra dhiiraa keessaayyuu qamartu meebii kilippoota akkas baay'achuu danda'a jedhee yaada. Qamarii gaditti garuu dhugaan dubbadha namni baay'ina kilippiidhaan gaanaa onlaayinii irra qabu hin jiru. Kilippii qaban hin jira. Kanaaf hin ja'a dubartoonni biraas jabaachuu qaban akka kiyyanaa ilaalanii bahuu qabanii akkuma shaabee fa'a ilfinesh qannoo murattuu kutattuu goota san ishaafa ilaalee dhageeffachaan guddadhe san as gahe san dubartoonni biraa immoo wallaalaa baana waan ta'eef aartii walumarra dhaaltaa dhaloonni kana booda jiran ammallee hanqina qabna dubartoota Oromoo irratti akkuma Oromootti yoo ilaalle dubartiin Oromoodhaa weellistoonni baay'een hin jirani muraasa beektaa kanaaf dubartoonni keenya haa jabaatan hin jedha abbootiin qabeenyaas taanaan Oromoonis taanaan dubartii jajjabeessuu qabadha aartii irratti yaa amma immoo sirboota keessaa dhaamadha seenaa keessi wantoota tokko haasaa deema amma immoo sambaleeta kan jedhullee jira achi keessatti kan tujaaraan Saulin lejette me sarra waje da achumaani hiikaa sambaleexaa jedhu sanallee nu hiikaa deemta. Ayyaleen caqiyyaa sambaleexaa sirba jedhu kana robileen sirba hillee sirba cidhaati baay'ee hilleen taraa qabdi taraadhaan sirbina taraa kee eeggadhu taraa isaraa sammaleen seentu beeta hillee tana gaafa dhoowwitee dubartiin xumurte warri dhiiraa wellee marroo qabdi marroo tee eeggadhu yoo marroo tee diddee jirma kee beekadhu jedhan taraa kochoodhaan sirbu siin jee dabaree kee eeggadhu wantittiin irri kutamtaadha. Jaarsi margine klip irratti uletti kaasa asor salami akshinii isa wajjete sagaleen kan tujaar Sofiyaani ambaayee aadaa Oromoo kan hedduu hin jala deema beeta ambaasaadara aadaa Oromoo fi hin jedhe garaan nyaatu aadaalee godinaalee Oromiyaa kan amma hin dalanne albama keessa kan jiru kan ammallee xumuraa jiru baay'ee Ilubaaburii fi Wambaraa hin hojjenne isa immoo barbaadeen kaalcharichuma aadichuma sana uummata irraa fudheen dalaga maaliif aadaa tana noonu jala deemne malee ni baddi beeta sababbiin ani hellee itti harkadhe hellee sirbu hedduu fedha duruma akkuma amma godinaalee naaf kan sirba siin jiru kana gaafa iyyaafadhu tujaar kana istiidiyoo Ibraahim Sa'iditti argina istaaniif sirbaaf giyyaa hin dhaqee Ibraahim Sa'id biratti istiidiyoo achi wal geenye gaafa wal geenyu mee sirba hargeedhaan naa kenne tujaari sirba hargeen fedhaa jeen mucaa kana weellisaa cimaa ta'uu isaa beeka duras mucaan cimaadha ni sirbas baay'ee weellisaadhas amma gaafa jiru hayya kaddoo siifin kenna sirba maal feetee naan jee harargee hellee fi shaggooyyee walitti dhiinaa kenni jeen amma sambaleeta hellee shaggooyyee kophaa dubartiin hin sirbitu hellee walitti dhiyeessi laadhaa naan jee hayyee toletti dhiinaa kan jee walumatti dhiyeennatti kenne burbaan sirba fudhadhee harkaa akkuma burbichaa dalage akkasumatti hojjedhe baay'ee bareeda sambaleexa sanaan jettee fi sambaleexa jechuun marga bareedaan tokko hin jiru coqorsaa keessa dhaabatanii dhaabata sambaleexaa jedhama marga bareedaa san sambaleexa roobalee kan jedhullee jira roobalee hellee aadaa sirbira ijoollee warreen sun waan akkas akkasiiti jechuudha dhimma aadaa irratti mee aadaa eessaati ree walumaa gala sirba cidhaati harargeeti dubartoota dura sirbaa dubartoonni hellee dhooyitee erga geessitee booda mana intalaatti sirba majaan san booda warra dhiiraattu seena weellee marroo qabdi gaafa jansan kochoo sanii eeggatanii sirbuu taraa sanii akkuma aadichaatti sirbuu sirba cidhaati sirbichi mee alamaan harargee keessa fuudhuun kun of dhiyootti mee maal ta'uu na barbaachisa
mucaa dubaraa tokko naqadhee fuudhuudhaaf maaltu na barbaachisa? Homaa sin barbaachisu. Ati Oromticha ilma abbaa gadaati. Ulaagaadhuma aadaa. Akkasitti dhaqee fuudhee mucaan mataan hidhuun seenaaf booda waan ta'eef mee maaltu barbaachisa? Nama kuni weelluun kuni lafatti weellifamu qaba. Mee maaltu immoo barbaachisa? Kana kaalaal aadaa qabu miree akka amma manguddoo ergattaa dubartii takka achi jaallattaa erga jaallattee booda akkuma aadaa Oromtichaatti akka aadaa gadaatti ergattee manguddoon si gaafatanii dura isin lama wal beekuu qabdu kan akka durii san usanii ergachuun afeera amma sa'aataa keessa dirqamni hin jiru waan ta'eef dura isin lamaan erga walii galtanii booda maatiitti ergadhu sin jetti maatii isaanii sitti ergattee jaarsi giddu deemaan si xumuree gaa'ela godhattee ishii faana aadaatti seentaa jechuudha. Yoos naa ta'eera ittiin qophaa'an jedha galatoon amma sirbooti kee sirboonni kaan jaalalaan waan hedduu kan dabarsan jiru. Sirba tokko immoo sirba akkam akka ta'e illee yoon yaadadhu ta'e sirbi kan seenaa kee wajjin wal qaba fakkaatu jiran. Kanama du'eensi kaayee ani na walii wilii jiru yaadin jaa seenaa dhugaatii baay'ee sirbichi soba miti. Weelluu sana irraati waa jedhiiti seenaa irraas waan nu jedhi seenicharraas. Bakka nama du'e insi kaayee ani na walii wilee jiru yaadini haabeen firraa. Abadem nara kan kena gahera jalumma ko garte isada efate kayo fawi kan ko na jala takalte qolanatti goten takala menafne ammenyal manama kakake na garre ndubarto ummakotin buha bahi darbe malsete fakata siga fadde abbe ngidira anke darbe huluke barasan ofinna ande bisuf gonkuma hiyade jira galatoomni ammo mudannoo keeti weellu sanaanis waan jettu jetteetta yaa ilma dhiiraa hin miidhin dubartiin imaanaa rabbiiti jaa mudannoo kiyya warreen dubartiin imaanaa rabbiitiin weelluu adda addaa keessa illee jira sirriidha mee walaloo fi yaadaloo isaa kan situ barreesse walaloon guutuun isaa kan kooti yaadaloon guutuun isaa kan koo sirba kana ofiifin hojjedhan mudannoo kiyya waan ta'eef tokko haga sadaffaarra geessee jirta kana keessatti walaloo yaadaloo namoonni si gargaaran jiru atillee kabarreessite albama ammaa keessa sirba kanaa fi Oromiyaa dachee Oromoota sirba jedhu anaa dalage sirba albama duraa keessa sirba harmee tokko qofa ofii dalagee albama lammaffaa kiyya keessa san dura namoota irraan fudhadha hedduun isaanii booda garuu albama sadaffaa kiyya kana gahee guddaa keessa qaba ammallee sirbi irraa hambisa jira baay'ee al tokko gadi hin dhiifnu naan jetteeti asumaan teenkiyuun jedhaani haati barri koontartimentii albama kiyya gadhiiste irraa sirboota hedduu ka hambisee jira irraa hambifadhee jira jechuudha kudhan qofa akka gadhiifamu sirba gara shanii ofiifin hojjedhe kaawwan immoo namoota gargariitti irraa hin fudhe. Amma weelluun kee akkuma sila jedhee siyaasa jaalala maal kan qabu waa'ee haadhaallee jira waa'ee haadhaa sana irraas ani dhaggeeffachaan ture baay'ee dhaggeeffadha waaqoo guutuullee mee kan waaqoo guutuu sana irraa waa jedhi walloo fi yeedaloo barreesse maal akkamittiin akka wanti sun qophaa'e. Waaqoo guutuu ani yeroo sanitti aayidiyaa anatu kenneef obboleessi kiyya barreesse Suleeman Haji jedhama histirii barsiisaadha. Isaatu barreesse sirbicha baay'ee waan si ajaa'ibu mucaan nama seenaatis akkuma barsiisaa seenaa ta'een seenaa kana jala hedduu deema waaqoo guutuu naa barreessimee jeen waaqoo guutuu barreessinetti kennee yadalatti hojjedhe sirba waaqoo guutuu baay'ee seenaa guddaa irraa qabaanis sirba yeroo sanitti jaalladhusi qabsaa'ota Oromoo ta'u sanbooda kanaa galte bakka takkattiin akkasitti walitti godhee bakka takkatti faarseen jee qabsaa'ota Oromoo hedduu qabnaa mire iddoo tokkotti doo cuunfeen akka waaqoon faarsanitti otoo faarsa jeen booda yaadanaa dhufe ni hojjedha kana fuulduraattis rakkoon qabu. Kan kana caalu kan waaqoo guutuus kan hundumaallee nan hojjedhaadha. Komee keessa sin galchu kun yoo kan waaqoo goota tokko faarfadhee goota Oromoo tokko komee keessa nan galchu. Akkasi mee viidiyoo kana dura hojjette keessaati kanati baay'ee itti gammadde ammallee yoo waggaa 15 dura waan ta'eef yeroo sana teekinooloojiin ammallee kana miti waan ta'eef irra deebi'een hojjedha kan jettu jira. Tokko sirboota kaasta kana baay'ee sirma waaqoo kana tokko isa lammaffaan asuma dhiyoo kana gamtaa sabaa sirba gaangeen gurraaf malee jiru tokko gadhiiseera sirbi sun kaameraan isaas wanti hundi isaas na jalaa gadi bu'e sirba uummanni baay'ee jaallatu sirba bareedaadha sirba ergaa guddaa qabu gamtaa sabaa sirbi jedhu kun sirba kana kaameraan irra deebi'ee hojjechuun barbaada kilippisaa sirboota dabre keessaa jechuudha kan gadhiise keessaa yaa fooyyeessee dalaguun fedha'ee
Mee amma mootuma deemnu amma gara industirii muuziqaatti dhufaa jira waan ta'eef haala amma Oromoon ittiin muuziqaas haa ta'u fiilmiillee hojjechaa jiru industirii muuziqaa fi industirii teekinooloojii amma jiru waliin akkam wal simeera. Amma fakkeenyaaf qulqullinni jira, qulqullinni sagalee, qulqullinni suuraa viidiyoo waan akkasii irratti wal simeera. Jijjiiramni jira. Dhibbaan dhibba kanatti amanne jijjiiramni jira. Kilippii duriitiif kilippii ammaa gargummaa guddaa qaba. Baasii baasta malee akka durii sani kuma kudhaniin kilippii takka dalaguu hin dandeessu. Kilippiin tokko kuma dhibba yoo xiqqaatiin fixa. Sirbaa jimmaa yoo hojjedhe amma jimma deemee waraabama. Waa baay'ee si barbaachisa jetti. Kanaaf otoo hin taane iddoo itti harkamtee hojjetta aadaa san bira deemtee lafuma san fakkaattee aadichuma san bakkuma fudhattee sanii achuma deemtee hojjetta waan ta'eef baasii guddaa qaba. Yoo akkasuma bareechitee hojjette immoo ammas gama viidiyootiin yookaan immoo viidiyoo bareedaa gadhiiste irraa harkatta YouTube irraa. Online kana raanii harkatta beete ummanni keenya kaasumaan dhaamsatti dhaabbatu hedduu waan isaanii kana jala haa deemanii baay'ee hedduun isaanii fayyadamtoota amma sirba warraa kotte duudaa kana warraa abashaa kana yoo gadhiisani guyyaa takka miliyoona meeqa seena beeta kan keenya irra garuu miliyoona 60 qabna jechaati an akkam akka ta'e naa galaan jiru baay'ee illaalan online kanatti beeta hedduun isaanii osoo markanillee kabra kutan jiru natti fakkaata bakka malee waan kan kee abbaatu jabeeffata ilaalanii xiqqoo sekendii muraasa bannanii banuma sanaan ilaala waan ta'eef kanuma illee gochuu qabanii jaa ilmaan abbaa gadaa kun baay'ee dhofin jennaa yeroo kana irratti gorsa qabdu daawwattoota keenya. Asumaan wanti jechuu barbaadu artiin kan addunyaati. Artiin immoo eenyummaa kenna maalummaa kenna yaa Oromoo. Guyyaa sirba gadhiifne irraa qabee silaa akka baay'ina qabnuuf akka addunyaa kanarraa namni akka Oromoodhaa baay'ee sabni akka Oromoodhaa baay'eetu hin jiru. Please guyyaa takkatti miiliyoona illee galuu qaba beeta. Wanti harkaa jiru hin laallamu sirbi kenna sirboottan kenna badaan laallaman hedduun laallaman laallamuu qabanidha. Kana ol daran sababa baay'ee qabna waan keessan isintu jabeeffata afaaniif aadaan kun keessanii nuti immoo itti dhamaane ilmaan keenya guddisuu dhiisnee wayaatti jajjarrachuu dhiifnee aadaa fi afaan saba kanaa keessattuu aadaan saba kanaa dhaloota akka dabru aadaan saba kanaa akka hin dabarreef hojjechaa irra beeta. Aadaa kana immoo abbaatu jabeeffata. Aadaan abaabilee fi akakilee nutti kennan yoo artiin hin jirre hin badaa beeki. Yoo namni jala deemeen hojjenne ni badaa beeki. Kan hojjennee gurra keessaniin keessa geessine kana immoo isin immoo kaa. Sinimmoo tuqaama. Yoo laaluun isinitti toluu dhiise Oromummaa maaf tuqaati. Tuqaati bira dabraan jaa. Wal malee waan qabnu artiin kenna nu qabdi baay'ee. Afaan kennas nu qaba. Nu waliin dhaadannaa wal malee maal qabna. Haa ta'u egaa daawwattoota keenya viidiyoo Oromoon artistiin Oromoo kamillee hojjete yoo weellusaan sun hin barbaanne ta'e tuqaatii darbaa tuqanii darbuun erga bantee booda waan si kaffalsiisuu qabu. Sila bantee waan ta'eef intarneetii banteetta daataa erga fayyadamte itti buutee yoo dabarte rakkoo hin qabu. Akkas isiniin jenna. Sirriidha wanti miliyoona 2-3 galu baay'ee nama rakkisan ulfaata baay'ee weelluu kan warra afaan Amaaraa kana gidduu kana argee kana taajjabe wal bira qabee ilaale guyyaa tokko gidduutti weelluun miliyoona 1 galee jira. Guyyaa tokko gidduutti amma si ajaa'iba weelluu matee osoo hin taane maaliif akka baay'ee jaallatu warruma kan keenyaatu jaallata bar warruma kan keenyaatu dhaqee itti bu'ee ilaala. Milee tokko see tokko muuziqaa wayii dhaqaati akkas godhaa jedha riippoorti godhaa jennaan hundumtuu dhaqee viiyuudhaan miliyoona 10 gashee see tokko waan hin raaffatamne miliyoona 10 gashanii dhufanii gaafa dhaqaa ilaalan muuziqaan sila miliyoona 10 galeera. Kanaaf isin jee. Kanaaf waan keenya jabeessinudha walumaa gala. Horii abbaan gaafa cabsee Oromicha balleessa wal malee waan qabnu waan keenya haa jabeeffannu jedha. Mee albamii kan xumuraa kun Oromiyaa jedha. Oromiyaa dachee Oromootaa jedhee. Mee moggaasni maqaa kana maalirraa dhufe weelluun sun? Dhugaa keeti moggaasni maqaa kana sirbicha kan ofii hojjedhee isin jedhara yeedaloonis walaloonis kan kooti. Oromiyaan tuni saba kana qabdi beektaa garuu sabichaaf ta'an jirtu. Achi keessatti loloo keessatti illee ni ibsa. Dachee abbaa gadaati. Dachee Oromooti. Kana addunyaa irra gaabaa abaajee. Sabni kun immoo kan isii taatetti immoo garuu qeerroof qarreessis taanaan jiru uummanni Oromoo walumaa galatti irraa fayyadamaa jiru Oromiyaa irraa. Dachii isaatirraa haqa isaatirraa haqa isaan malu heeraa fi seera isaan malu gadaan kaayefsan irraa fayyadamaa jiru. Kanaaf anis gadaatiin buluu qabna. Barreessee eebba kiyyallee poostariin kiyya asirra jira. Kadijjaa Hajii Oromiyaa dachee Oromootaa jedha.
mata dureen isaa waan moggaaseef qaba. Booda garuu albamicha irratti wal na jalaa fakkaata namni Oromiyaa jedhee maxxanseera albama. Na jalaa kan fakkaane jedhee argee jedhee maxxansee jijjiire. Nu waamneeti nu nafeerre irra darbinu nuti nu waamne kanaaf hin dhanneedha malee nu gaafachuu danda'u keessaan nu gaafatu waan ta'eef namoota akkasii nu dhiyeessaa illee nu hin jiru kanaafidha kan namoota waamne waan akkuma dubbadhaan erkan namoonni baay'een hin beekan maaliif amma itu gibiratti gabbaraa jirru eeyyama qabnu eeyyama qabdan jedhanii guyyaa muraasa nu hidhu gara deemnutti sanaaf jecha kan nuti badaa olii gadi hin deemne haa ta'u sichoo largarraa kana booda sojii hojjanna isin ka ummata kanaati ka aartii kanaati harrayyuu na waamtanii waan akkasii kana naafeeruu keessanitti anaaf waan guddaadha maaliif aartiin tokko gaafa gadhiiste miidiyaan murteessaadha ispaanaal koordiidha beete akkuma ummaticha bira dhaabbatu san aartii biras dhaabbata waan ta'eef asumaan galatoomaa umrii irraa geessaa jiraadha hamtuun isin arkin isin ja'a galatoomeetillee amma Kadijjaani sagaleen ishee kan muuziqaa istiidiyoo galeef inni lafarra jiru walqixa isteejii irratti immoo kana caala mee dandeettee akkas isteejii irratti akkas hundumaa shubbisiisuu fi shubbisuu kana akkamittiin dhufe baay'ee aartiin ayyaantummaadha gorsuma karaa yaa namni tokko ofitti amanamummaa qabaachuu confidence ofitti amanamummaa shakkii tokko malee sodaa tokko malee waan keetti waan irra jirtanitti itti amantee gochuu kanumarra dhufe baay'ee irra guddina anan mallee akkuma jette ayyaantummaa qabdi baay'ee aartiin ayyaantummaa mataa ishee qabdi durumarraan sodaan qabu gaafa mana bartaatti baradhus gaafa qe'ee keessattis naannoo keessatti sirbuusi sodaan jedhame takkana keessa hin jiru beeta confidence booda garuu ka horachaa dhufe dira ka dabalaa dhufe akkaataa steejiitti qabatan qabannaa steejiidha waan hedduun dhala akka addunyaa kana hawwuuf beeta Shakiraa fi Beyoncé fa hedduun jaaladha qabannaa steejii booda san fudhachaa dhufe malee konfidensicha durumaan qaba ayyaantummaadha sin jeeran malee ayyaantummaa jiramiti ayyaantummaa Oromoon qabu tokko dhufeeroonni sirra buufatu jira barbaadeeti malee hundumarra buufatu dhugaa keessa ayyaantummaan warri qabdan nu asinaa kottaa asitti dubbadha nam tokko garreerra kunooti maaliif ijoollee durbaa ta'ee akka kana dandeettii akkasii qabaachuun baay'ee ulfaata mee kana irratti ati shamarran baga kan koo taate dachii haadha gootaa kana caala wanti jedhamu jiru walaloo kana keessatti waan baay'ee ibsame dachii Oromootaati ka biyya gootaati seeraa feera dhugaa haqa qabdaa gadaadhaan buluu qabdaa waa'ee gadaan kun akka addunyaatti gadaan nurraa barame gadaan buluu qabdaa kan koo ta'u kan koo baga taate silaa nannaaraan ture sanboodatti immoo gadaadhaan buluu qabdaa heeraaf seera dhugaa mallattoon kee odaa jedha waarraa jechuu dandeessaa jechuun amma waan kana yeroo barreessitu fakkeenya amma waa'ee gadaa keessa jira mata duree mataa isaa danda'e qaba sirni gadaa akka addunyaatti Oromoo irraati kan baratan dacheen kun kan Oromooti waan jedhu qaba dachee iddoo dha'e gaasitu beekan iddoo maqaa dha'e qaba kana hinaallu beeta dhugaa dhoksuun hin taatu beeta Oromiyaan har'as burus yoomillee ta'u Oromooti hammannee jiraachuu durbeeyna har'a miti hammannee jiraanna malee heeraanis seeraanis dachee Oromooti gadaan kun immoo kanurra dabreetu addunyaan ittiin fayyadamaa jirtu addunyaan ittiin bulaa jirtu guyyaa takka deeffattee gadaa kanaan bulti ni bulti immoo hinaaf beeta gadaa ishii deeffattee gadaa isheetii wal harkaa fuudhaa aangoos guyyaa tokkotti fuftee jiraatte Oromiyaan kanaaf anis kanumarraa kan ka'e Oromiyaa dachii Oromoota biyya sirna gadaa mallattoon kee odaa si dirreen hayyootaa jedhee boo akkam jetta waan jettu jiru kana keessa deebi'uun barbaachisu dhumaadha waan ta'eef amma immoo gara weelluu qabsooti kana dura weelliste thank you qeerroo dhugaa keeti irree keetiin baanee gallee dhugaa keeti sirba ajaa'ibaati baay'ee weelluu suni haala yeroo qeerroo hamaa san ture dhiiga dhangalaasanii taankii fuuldura dhaabbatanii wayyaanee buqqisan beeta teenkuu jedhamuun qabani ni qabu moo qabani ni qabu kanaafanis sirba san guyyaa takkatti hojjedhee xumureen Fara'aan baddee isaa bira deemee istiidiyoo isaa mee faroo koo wayin dalaguu fedhaa wayii qeerroo tan waa dalaguun fedhaa idiyaa haaraa takka naa dhufeen jeen kottu kaddooni dalannaa naan jee yadala fudhadhee itti geessee walaloo isaa halkan barreessaa bullee haati manaa bula nu daffisti hojjedheen odoo torban hin ga'in baasee istiidiyoo san keessaa teenkuu jedhamuu qabus qeerroon maaliifi biyya tana aangoo kanarra fuudhee muummicha ministeeraa kennas kakaayee dhugaa dubbanne kana addunyaa irra gaabaa dhiiga qeerroof qarree dhangala'eeti
taatu beeta harka dhiqatan garaan jaallata dhugaa dubbatan rabbi jaallata ilkaaniif dubbiin adiitu bareedaa itti Oromoon qeerroof qarree qabsoon Oromoodha wayyaanee buqqisteeti qeerroon qarree Oromoodha achirraa muummicha ministeeraa keenya keessa kanaaf anillee thank you qeerroo sin daganne irree keetiin if harkanne jedhen thank you qeerroo sin daganne irree keetiin if harkanne qawwee takka malee kaate sablammeedhaaf foolii bilisummaa fidde qawwee takka malee kaate sablammeedhaaf foolii walaabummaa fidde qeerroo koo qeerreen sabdii biyyaa qeerroo koo dhalaa Oromiyaa qeerroo koo qabsaa'ota haqaa qeerroo koo qeerroo abdii biyyaa jeen. Thank you Otile galatoomii. Baay'ee dhugaadha. Oromoo qofa miti kan yeroo sana sababa biraatiif furmaata fideera. Furmaata fideera. Maatiin isaanii duun isaanii. Warra thank you ittiin jechuun irra ture ta'an maqalee mormarraa kutaa jira. Haquma. Haquma. Maaliif gara laafummaa isaa ittiin beeku Oromoon kan inni akkas ta'uufi. Yeroo tokko faatee si gaafa laaltu abaarsa qabnaa laateetta. Qeerroof qarree gaafsan buqqistee wayyaanee nurraa kaaste deebisanii gaafa mataa keessa dhahaa ajjeesan baay'ee kan rabbumti haa dubbatu. Waaqayyo haa dubbatu abbaan haqaa abbaan dhugaa isa waan ta'eef nurraa haa dhaabu kana. Maaliif abdii biyya kanaa abdii saba kanaati yoomillee qeerroof qarreen humna istiil ammallee biyya kanaati addunyaa kanaati beeta qeerroo san silaanii tikfatta kan dalagaa dhabis dalagaa laattaaf malee ajjechaan isaaniin hin malu ture ajjechaan dhaabbachuu qaba arras burus irraa ammallee. Galatoomi. Thank you yeroo itti jedhaman jira amma waloo akkuma addunyaa takkatti thank you jedhamu abdii qabna. Mee ta'u ammoo gara kutaa gadi aanutti si deebisa. Butamtee turuu kee dhageen ture. Butii yeroo sana aadaa ture natti fakkaata akka aadaattis tureera. Aadaadha gaafsan ammallee hafeera garuu guyyaa sadaffaatti na fudhatan baay'ee guyyaa sadaffaatti abbaan koo hedduu nama jabaadha beeta hajii gaachanoo kuni baay'ee nama jabaadha dubartiin barattee iddoo guddaa ga'uu qabdi malee baadiyyaa keessatti heerumtee mana itaa keessatti teessee ilmaan dhaltee jiraachuu hin qabdu bakka guddaa ga'uu qabdi nama hawwu beeta inni nama osoo ofii isaatiin baratin nu barsiise baay'ee amma ijoolleen kee obboleewwan kee hundi isaanii hedduun isaanii kun barsiisaadha kun doktora maal beeta maal isin jechuu barbaadeeti sa'a aslitti abbaan kiyya fedhiin qabu ammallee umriin kee hin geenye achi galeeti butamee achi galee waggaa booda laguu argaani waggaa tokko booda laguu argaa laguun natti hin dhufne sa'aasan xiqqishuudha baay'ee xiqqoodha namutanii abbaan kiyya kuni poolisiidhaan seeraan guyyaa sadaffaatti na fudhatee mana sana jechuudha guyyaa sadaffaatti dhufee na fudhatee maatiin sachi booda kontomatti murteessan beeta kontoma jedhu ganda naannoo keenyatti yoo dide kontoma jechuun abbootii gadaatu taa'ee heeraaf seera gadaatu jira alangeedhaan taa'aniiti murteessu dubartiin ka gosaatii kan biyyaati kenne dubartittii kana jaallatee warri kun bute deebisii galchii jedhaniin erga abbaan kun fudhatee barumsa na barsiisuu eegalee booda deebis jedhaniin waan feetanatti murteessaa intala kun galchu deebisee intalli koo umrii isheetiin ala butamtee tokkoffaa lammaffaa barattee akka isheen galma guddaa gahu fedha sirrii miti baay'ee mallattoo gaafa rukute bayyuun qaba xiqqoo ishee daddawii tirra jirta asin ta'e hin beeku gaafa tan rukutan rukuttaa gaafsaniiti waan si ajaa'ibu ammoo soo gaafsan butamee achi hafee jiraadhe miidhaa buttaan qabu ilaale carraa kanan gahu har'a Oromoodhaaf hin ta'an ganne warra kiyyaafuu ta'uu hin danda'u beete jaalanneeti garuu gurbaasan jaalanne waliin beeynu bar ambarattuudhaa baramattuu kutaa 3 moo 4 baradhaa waliin beeynu bar humnumaan na fudhatan nama shammoo jaatanii Samboodaan hundi na rukuta laal nama na rukuta waliin beeku hunduu nama rukuta. Maaf sirbu ture silaa waliin. Callisi deebiidhaan inni iyyaa miire hangaafa iyyuu an callisuu dee barattoota biraan fudhatan inni iyya beetaan na rukuta hundi isaatu ima na rukutu maaf iyyitaa callisi deebiinaan jedhu. Kanaaf buttaan sirrii mitiin jaa abbaan kiyyaas rabbii isaa rarmu mallee boqotaniiru nama jabaadha garuu akkan iddoo kana ga'u kan na godhe isa. Murtiitti murteessanii booda kontomni taa'ee booda gosti teesseeti murtii murteessan abidda qabaturraan dhaamsina. Duuna waalina eeyyuutiin bahina loon isaa akka nu keessan baane jedhanii gosti murteessite waan feetan na murteessaa jedheen waan barbaadan natti murteessaa an intala kana deebisee hin galchuu jedheen galchii jedhuuni bar laal aadaan bira jiru galchii intalti kan bakka butamtee jirti ilkaan mutaan seenee mudaan seenee jiru erga takka butamtee gatiin qabdu bakka galchi kana booda maal sii gooti jedhaniin gaafa jedhan waan feeta haa barattu barumsa isheen barsiifadha malee hin gashu jedhe kanaaf jeenata keessan haa jiraatu isa tosiin naga'e silaa Oromoof hin qaqqabdu yaa falmachuun dhugaa keeti riiskii amma sana fudhatee hin jiru dhugaa keeti waan naa falmatee jabaateef
haati kootiyyuu lakki mucoo kanii abaarsistaa hin abaaru erga butamte sirrii miti gostiin abaarte galchi jennaan amma na fuuldura haaduutu jeen amma sa'aatan keessatti haaduutu guyyaan ishee ga'edeen konfidensii yeroo tokko hiree kee ofii murteeffachuun ofitti amanummaan sossa'uun waan siin taane falmachuun irra si'aan sabeeta. Kanaaf Silaati viidiyoo 30 ol albama indalagamu ture. Ayyee baga oolte waan maraaf. Garuu yaani nan deeggara sin jedha waa'ee butii kana. Afuma wal falmina dhiisan nan. Butiin ammallee afeeraati. Ani nan buta jechaan jira akka goote. Sittinni soonoo ta'uu aadaa gadhee sittinni soo aadaa miidhaa qabu aadaa jaalala wal jaalattee wal gaafattee wal fuuta malee butiidhaan otoo isheen fedhii hin qabne osoo isin wal hin beekne wal butan kun sirrii miti aadaa miidhaa qabu. Jaaladhuun buta malee namni karaa seeraa fuudhuu barbaadu ni buta. Ishuma jaallattu saniyyuu haa walumaa galtaniiti seeraan manguddoon sii kennanii maatiin sii kennee fuudhuu qabda malee maaf daandirraa fudhatta maaf butta. Natti cima waan tokko gosa boqotee Yaa ta'u namoota marraatti waan miidhaa nama mataanatti jabaate siin arge buutii naan jedhaniiru warri kaan. Si gargaarrayyuu naan jedhanii jiru. Siin jedhu waan miidhicha irra gahee harkee jiru sirrii miti. Wanti hundi fedhiidhaan gaafa ta'e wayyaa. Keessattuu gaa'elli fedhiidhaan wal jaallattee walii hubattee walii yaaddee. Dhiiseera. Ammaa kaasee dhaabeera. Dhaabeera sannan buta jedhesi. Buttaa hin ta'u. Hin eegine. Itti meen ture immoo dhasayyi. Asuma hin eegine. Mee egaa amma dhandhamamu aartii keessatti shamarran dhiifama garuu naaf kolchee ilmaan afaan si qabe dubbii gala dhorka malee bahan dhorkan buttaa kanarra waan dalage qaba gaafuma san sirba dalage hojjedhe qaba takka uummata kiyyaa irraa jedha waan gaafs maaliif baaduma keessa irra butaniimi yooma saniin beeyta waa yaala. Midhaan dubartoota gocha boodaa tafaa midhaan dubartoota gocha boodaa tafaa kaafal mannu duula kennaa nafaa midhaan gola keessa lamuun mudaatu kaafal mannu dubartoonni maartu kaawal kakaasaa bakka jirtaniitu. Nurratti kakaasi kana nurratti kakaasi maal goona gaafa san jee bar gaafa na butan jee. Ani muuziqoota kee baay'ee isaa yeroo dhaggeeffadhu waan aadaa fi tuurizimiin itti fayyadamuu qabu baay'ee jira. Fakkeenyaaf waan akka butii kana irratti miidiyaan kamillee hin qopheessa waan akkana adda durummaa yookaan siinillee su'aamuu qaba iddoo akkasitti maaliif aadaa bareedaa qabnaan sun weelluu jalqabaati bakka waan akkana kanaa ta'utti ka'umsa maqaan kee ka'uu qaba. Maaliif gahee shamarran Oromoo keessaati isa tokkodha. Seenaa jabduudha waan hedduu of keessaa kan dabarsitedha waan ta'eef iddoo akkasitti aadaa tanas akka malee jala deema. Aadaa tana jaalladha. Ammallee lammaffaan isaa dhufaa jira waan ta'eef warri aadaa ta'ennaho bareedduu aadaa ta'ennaho tan duraan baddee dhokatte kunoo nu galte waraanaaf wantee qabatte aadaa ta'ennaho alaagaadhaan furguugamte aadaa ta'ennaho allaagiyattee ukkaamamte aadaa ta'ennaho allayyaa dhaabaate aadaa ta'ennaho saba koo fulleetti baate aadaa ta'ennaho boonsituu faajjii ummata aadaa ta'ennaho mallattoo wabii dhaloota aadaa ta'ennaho malkaa fi tulluutti bahe aadaa ta'ennaho Oromoon si ulfeeffata jedha faranjiin alaa dhufee daawwatu barachuuf hawwee yoo gaggaafatu kallachaaf caccuu duudhaa uumama kunuunsuu qabna aadaan eenyummaa kunuunsuu qabna aadaan eenyummaa aadaan Oromoo kan kufee hin cabne aadaan saba koo kan moofee hin sabne haa kunuunfannu akka hin daaganne haa dhaalchifannu dhaloota yoomillee jedha sagalee ajaa'ibaa qabda sumaan sirbate garuu narraa fudhaa turte. Nama sirba namni silayyuu sirba jira barreessanii wala loo yeedaloo lafaa qabna naan jechaa jiru akkan hin dhanne. Kana booda na sirbisiisan sirbita. Narraa fudhaa turte akka ajaa'ibaatti. Waan akkasii argadheennaan silumayyuu ani
sirba malee danda'een jira waan san beeku yoon taa'illee sirba wanda geeffadha jaalala sirba akka bakka ati sirbi taadhis weellisaa ajaa'ibaa taata weellisaa beekama gaafa narraa futuun bare kana booda kanaaf sirbi kun sirba ummataati sirba aadaa bareedaa qaba kanaa bu'a jedhee yaadullee baay'ee waan oromoo tana faarsaa aadaan dagatamuu akka hin qabne moofee hin cabu hin cabu hin sammuu jabeeta viidiyoo isaan mani viidiyoo isaatu sammuu koo keessatti dhufaa jira bareedee hojjetama maaliif aadaa bareedaa qabnaan xiqqoo yeroo sana qulqullina irratti xiqqoo wanti garuu weelluun sun yoomiyyuu irra hin darbu yoommoo irra deebi'anii hojjechiisuun barbaachises tokko lama dhee hojjetamuu danda'a. Baay'ee remiksi godheera bara aadaa bareedaa qabnaa kitilluun bitu jedhee muuziqaa isaas kilippii isaas remiksi godheera. Daawwattoota keenya abdii guddaan eeggadha. Weelluu isheen kana hojjechaa jirtu Oromiyaan aadaa bareedaa qabnaa kun lammaffaan illee waan ciccimaadha. Egaa amma aadaa bareedaa qabnaa lammaffaa irraas jenneerra Oromiyaa irraas jenneerra. Mee walumaa gala viidiyoo sunii fi sagalee walitti hidhaame hagam ta'a weelluun kee? Weelluun kiyyaa viidiyoo wajjin gara naannoo dhibbaa ol ta'a. Dhibban dabra. Kaamma mana keessaa yoo haaraa dhiyoo kana amma hanguma kana gadhiise sirba shanaaraa hojjedhee jira. Ittuma gatteesseertaa? Ittuma gattaa jiraan. Yeroo waan akkasii hojjetanii ayyaantummaadha jenneerras. Inni irraanfatinis waa'ee ayyaantummaa. Yeroo baay'ee yeroo waan akkasii hojjettu waa'ee qarshii miti. Maaliif? An akka yaadutti weelluu kana dura waggaa 15 dura argatteerra waan qarshii argatte natti fakkaatu maaliif? Akkasumatti itti fayyadamaa jiru malee wanti jedhamaa jiru hin jiru. Gara fuulduraatti immoo dadhabinni kee akka inni kanfalamu abdiin qaba. Asuma waan gaarii kaastee baay'ee artistiin keenya baay'ee yeroo baay'ee gaafa inni kufe deeggaruun sirrii miti beektaa. Manuma illee kaasitti maqaan nudhaanii artistoota maqaa kaasanii kondomneemii nu dhoowwatantu jira. Hangamma weellistoonni hedduun isaanii mana karaa keessa jirra beektaa. Aartii gaafa ni waan inni hojjete kana baasteeti akka tarra nafaarsite kanatti lubbuudhaan osoo jirtu nafaarsite mee ammati dalagaalee kiyya kilipoolee kaastee waa hunda baagiraawundii kiyya qo'attee akkasitti faarfamee wanti isaaf malu ta'uufi qaba weellisaa Oromooti baay'ee. Mitire haqaaf dhugaa lafa jirtu kun malee gaafa inni du'e bara akkas hojjetee barsa hojjetee bara kan dalagee jettee addunyaa irra baatee ittiin daldala godhachuun hin taatu beektaa. Gaafa inni lubbuudhaan jiru waan isaan malu dadhabbii isaa san waan isa fakkaatu kabaja isa fakkaatu har'a barkaleessa xiloobbiin jetteeti veetii ooftii bara. Waan beennu walumaan beenna sirka duraa dubni lagaayette kanaaf Oromoon ammallee aartirratti laafina guddaa jira. Istiin abbootiin qabeenyaatu eenyu abbootiin qabeenyaa kan aartii bira akka duriitti dhaabbatan Dinguu Dayyaas qofa ture. Dinguu Dayyaas abbaa dulaa ammallee nuuf haa jiraatu umrii har'aa keessaa haa jiraatu yoomillee abbaan aartii Oromoo isa. Namni waa'ee aartii Oromoo tana dhibamaas wal'aanu kan mana hin qabnes mana itti ijaaru Dinquudha. Dinguu Dayyaas kan addunyaa ragaa baaf heeraaf seera ragaa baaf inni abbaa aartii qofa miti abbaa rakkataa hundaati. Barattoota fuudhee barsiisee mana barumsaa irraa yuunivarsiitii haadha ilmoo wajji fuudhee jireenya bareedduu keessa kaaya isa rabbiin umrii har'aa keessaa haalaatu haa jiraatu yoomillee uummata Oromootiif oolu uummata Oromootiif garuu akka aartiitti abbaan aartii qabnu isa beeta abbaa dulaa kana qofa qabna. Kanaaf abbootii qabeenyaa hedduu jira jala deemuu qaban. Mee isin akka waldaa aartistoota tokkootti walitti dhuftanii amma fakkeenyaaf mana jireenyaas ta'u waan tokkoof maaliif wanti fuulduratti wanti ta'u hin beekamu bakka itti daldalanis haa ta'u waan jireenya amma yeroo itti dhukkubsatte faarsuu irraa waan yeroo sana kaa'ame irraati wanti fuudhamee waan tokko ta'u waan irratti mari'attanii yookaan waan ijaarrattan qabdu. Jaarmaan qabu. Baga kaaste umrii har'aa keessaa jiraadhu baga kaaste jaarmaan qabu. Durgu waldaan ture waldaa sun fashalaa'eera. Hin jiru waldaan amma sa'aatan keessatti. Waldaa gadi dhaabbatee aartii Oromoo ji'a 3 ji'a 4 ji'a 6 walitti qabee mari'achiisee waan wayii saaqee sossoosaa jiru hin jiru. Waldaan akkasii nu barbaachisa arras burus yoomis akkuma biyyattiitu. Jarree amma kan mataa isaanii qabu jabaa qabu sanuu ka ajaa'ibaa qaban himayyuu kenna garuu osoo hammana geennu gadi dhaabbannee wal gadi dhaabnee nu biras baay'ee rakkoon saba guddaa bira hin jirre dhugaan dubbadhaan nu bira jirti artistoota Oromoo biratti sitti mu'an. Kadijaa foo dabartee kadijaa kennaa isiitiif dadhabbii isiitiin dabartee fi haa dabartuuf waliin hin jedhu dhageeffadhu. Wal cunqursu jira carraalee uummanni gurguddoon isoo dhufte carraalee isa walitti takaaluu wal bakka akka namni sun mijaatee harkatee deemeen fayyadamne wal gochuu waa hedduu jira tana rabbiin durraa asirreessu rakkoon saba bira hin jirre artii bira jirti baay'ee dhugaan dubbadha maal gaafa sagantaa kiyyaa weellisaan hin waamne hin jiru weellisaan na dhufe garuu nama 5 qofa dhageeffadhu haa dhufanii waan gochuu baatanii haa dhufanii waan dalaguu baatanii
artii kan hojjettee jirtu intalli kun. Dadhabdeertee inni dhufanii sirba takkanaa sirbanii yoo deeman maal ta'a? Maal rakkoo qaba? Homaan aan kennin. Yoo nuti waliin dhaabne, yoo nuti wal bira dhaabbanne, yoo nuti waliin utumne, min Ingilas. Tokkummaa jennee sirba faarsinistee jiratti yaane soba kun. Guyyaan immoo carraa harkadhee artistiin Oromoo bakka jirtutti haasa'u jira kana. Ofitti adeebi'anii, of haalaan dhaabbatanii. Si galtee? Hacuuccaa cunqursaa guddaa jira keessattuu dubartii irratti lakeeffadhu. Kanaaf warra naa dhufee galatoomaa ammallee. Warra garuu waameen irraa hafe kaa maaliif akka hafan beeyne waan biraa dhiisi isuma samoon agar dhiisa kanas baattoo biree dabre gadhiise gareedhaan sheer olii godhu akkamatti kilipii yookaan audiyoo tokko sirba tokko baafattee gareedhaan sheer olii goota maal jechuudha. Kanaaf kun dhaabbachuu qabaadha. Dhaabbachuu qaba completely bakka aartiin ka hundaati ka addunyaati waliin dhama'aa jirra waliin dalagaa jirra wal jala deemu wal qarqaaru waliif sheer poost gochuullee maaliif nama fillee maaliif poost sheer goona gareedhaa akka walitti dhiyaannu akka walitti siqnuuni maaliif poost olii goona. Awwallistoota Oromootiin hin jira maaf akkas goona jara mee ilaale warra kota duudaa akkatti isaan wal farsanii qilleensarra wal kaanii wal faarsan wal kaasa bakka kufee wal kaasan nuti maaf san dhabne maali aartiin Oromoo hunduu kennaa mataa isaa qaba karabbi kenneef sii kennaa kenne kana sumaaf kennee beeki kennaa kadijjaadha kenne kadijjaa kenne kadijjaan tun dabruu dandeessi gaafa guyyaan ishee ga'e kadijjaa mara dhufuu dandeessi kadijjaan bara sun gadhuftu garuu kadijjaa tana ta'uu dandeessu beeki hunduu kennaa mataa isaa qaba. Artistoonni Oromoo guutuun amma sirba Alii Birraa sirbu jiran hunduun sirba sirboota namoonni kenna biraa boqotan kan akka eebbisaa addunyaatu baatuttu eebbisaa addunyaa matakkaat gana jiru hin danda'an dhiifama afaaniin makaa afaan warra qote duudaa bakka eebbisaa bu'uu hin danda'an sittiina abbaa duulaa bakka ishii bu'uu hin danda'u namni biraa dhageeffadhu irree bakka alfinish qanoosan bu'uu hin dandeenyu hunduu kennaa mataa isaa qaba kan rabbiin kenneef kennaa dandeetii isaa ayyaantummaa isaa san qaba isaan fayyadamee haa jiraatu maaf walitti naafna. Maaliif sheerillee poostilee garaanu nyaata ijoollee yaa ilmaan abbaa gadaa maaloo kan tokkummaa jennee sirbinaa gadi yaane hin barbaachisu malee nutu asitti tokkummaan qabnu gamtaan qabnu sigalee silaa kana odoo jaarmaan jiraate odoo gamtaa qabaatee odoo waldaan jiraate face to face teessee walitti himteeti wal sirreessita beeta. Kanaaf amma itti yaaduutu jiraata fakkeenya amma akka ijaaramtan kanatti lafa mana jireenyaa gaafatama abbaa qabeenyaatti gaafatachuu dandeessu. Kanaaf ammayyuu akkasiin waliin taatanii garee kana ijaartanii waan kana irratti adeemtan abdii qabna. Oromoonis immoo tujaaronni kun aartiirra fokas godhaa aartii keessan jajjabeeffadhaa warra tujaara hedduu qabdi Oromoon dinquu qofa miti afaaniif aartii isaanii aadaa isaanii kana isaan tujabeeffata haa jabeeffatanii nuti dirqama ba'uu jirru ba'aa jirra arras borus ni baana. Kaayyoodhaatti seennee jirra ammallee fedhiidha beektaa aartiin fedhiidha sagantaa nurraa hafuun qaban naamee qaggaabii uffatee nurraa hafean kanaaf ta'uun qabu kun sagantaalee akkasii akkuma jiraatti wal bareechinee wal kuullee ammallee aartiin ka addunyaatu kan kasaba kana bal'aati balee aartiin ka gandaa ka kutaati miti beektaa sigalee Oromiyaa dachee Oromoota gaafa jedhu aadaa bareeda qabna jee gaafa sirbu gandaaf sirbee Oromoof miti ani Oromoo bakka bu'u malee ganda bakka bu'u amma haalli deemu jiru sa'a kana keessattuu naannessaa jiran sa'uun qabu kun sirrii miti kun nuti ka Oromooti ka Oromiyaati nuti ilmaan abbaa gadaati kaayoon keenya takka ilmaan booranaaf bareentuuti hortee hayoomeetu dhageeffadhu kanaaf tana keessa dhaabbachuun ofirraa kutuun ofirraa dhaabuun dirqama keenya waliin jedha wal malee waa takka hin qabnu wal dhiibuu hin qabnu wal nyaachuu hin qabnu walii galuun dirqama keenya tokko ta'uun dirqama keenya yoo nuti wal faffacaasne sirrii miti. Akka ilmaan bineensaa wal ciffanne sirrii miti. Rakkina qabnus walitti himaa wal sirreeffachuun dirqama keenyan jalmaan abbaa gadaatiin. Irbuu kalee isaa ilaalaa. Irbuu qabsaa'otaa nuu je'anii Oromiyaadhaa je'anii walitti nu qabuudhaaf wareegamanii je'anii tana ilaaluu qaban. Qabsaa'onni kalee isaa namni kutaaf du'e hin jiru beektaa. Hanga qeerroof qarree kaleessa Oromiyaa guutuurra dhumte wanti ishiin dhumteef Oromiyaaf Oromoo tanaaf dhumtee beektaa. Gandaaf du'e nama Arsii Baaleef Jimmaaf Kamisee Boonaa du'e jira. Naa himme wallaggaa namni jira ganda isaa otoo falmuu Oromiyaaf Oromoodhaaf dhume Oromoo dhabne hunda isaa qabsaa'otas qeerroof qarrees artistoota qarqaalii dhabnes dhageeffadhu Oromiyaaf Oromoodhaaf dhabne osoo kana beeynu osoo waa hunda walitti qabnu osoo Oromiyaaf Oromoodhaaf lubbuu qaqqaalii meeqa dhabnu har'ammoo gaafa xiqqeessinee kutaatti wal gaddeebisnu sirrii miti kun seenaan nu gaafata irbuun kalee isaa nu gaafata. Irbuun qabsaa'ota walii galanii osoo Oromiyaaf Oromoodhaaf jedhanii osoo dubbatan osoo falmatan nu bira dhabne san istiin hanga ammaan kanaatti dhabaa jirru Oromiyaaf Oromoodhaaf malee namni gandaaf dhabamaa jiru hin jiru addunyaa tanarra
kana dhaalanii kana rabbuma isaanii sodaatanii waan kana keessa ofaa baasanii jedhan ofitti haa deebi'anii jedhan nuti takka biyya takka qabna kaayoo takka qabna ani intala abbaa gadaati intala oromtittiiti malee intala gandaati miti ani kanatti haa amannu ijoollee abbaa gadaati waliin haa jennu gandaaf kutaa keessa haa baanu. Galatoomii egaa sagantaa keenya magaraa goolabuutti deemaa jirra. Rakkoon jiru maaliif namni baay'een miidiyaa kanarra namatu deeffachuu qaba. Dhimmaan sirrii miti waan ta'eef irratti illee hojjeteera baay'ee. Akkas. Amma dhiyoo kana hojjedhe. Arraleemo Oromoo arraleemo way arraleemo arraleemo namito arraleemo way arraleemo gaafa sillee sababa waan mannu qabna wallanaaf gabrummaan nu miidhee jennee hanaannanna arralee sanuma numa walideena boharu ammoo sheenaan lammito eenyuun hanaannanna yeroo namaa dhiisee horiin citaa haadheedu nahee walii gaddee toltuu walii yaadu nu ilmaan abbaa tokko amantiif kutaan gosaa fi biddaan gammoojjii baddaa wal qoqqooduun dhalootaaf badduu jedha. Maaliif yeroo horiin citaa eedu laal sa'a amma sangaa gaafa gurraate laaltee jirta dhaqee gadooda gartee loon waliif gadooda bakka dhiinni bu'e san dhaqeeti sangaan biraa gadooda beeta san jechuudha waliif gadooduu dhiisnee walii burmachuu walii falmachuu dhiisneeti wal nyaachuu jirra haa dhaabbattuudha tun dhiyoo kana hojjedhee darba kana haaraa waan si ajaa'ibu. Durseen dubbadheeni weelluun kee hundisaa seenaa mataa isaa danda'e qaba akka nama seenaa himuuti galatoon waan keessa deebisanii haasawaan hin qabu waan ta'eef dubbatteettati dhaggeeffachuu qaba namni dhaga'uu qaba namni Oromoon wal dhaga'uu qaba addunyaa irra jirtu guutuu kana keessa bahuu qaban tanatu jira amma addunyaa kana irratti kan biyya keessas kan biyya alaas rakkoo tana jira tana balleessuu qaban ilmaan abbaa gadaati nuti biyya takka qabna kaayoon kenna takka qabsaa'ota kale isa dhabne Oromiyaaf Oromoodhaaf malee namni odoo gandaaf du'u hin jiru jedhanii amanuu qaban keessa isaanii tana amansiisuu qaban Oromoon guutuun bakka tana keessa bahuu qaban maaliif nu cabsiti kaleessa nu cabsaa turte waan ta'eef baay'ee Oromoodhaan cabsiti sirrii miti. Salas Oromoon cabsu. Yaa completely dhibba. Kanaaf gandummaa immoo daruutti nu cabsiti sirrii miti. Siifitee irraa dubbii. Oromoon gandaaf du'e hin jiru gaafa falmatu. Hundi Oromiyaaf Oromoodhaaf dhume. Oromoof Oromiyaaf dhume. Osoo kana beeynu akkamitti irraa waa'ee gandanatti kaastare. Akkamitti gandi akkas jetta hin jedhamu. No ta'uun qabus kun nuti kaayota akka qabna biyya takka qabna waa hunda walitti qabna Oromoon. Gandummaa keessaa bahuu qaba Oromoon arras boos kanan dhaammadha gara fuulduraaf kilippii kana imimmaan bu'aan hojjedha Oromoodhaaf yoo Oromoon tuni kana booda gandummaa keessaa baate imimmaaniin bu'aa akka nama narraa du'eetti akkasittiin bu'ee kilippii tan dalaguun fedha gara fuulduraatti rabbii umrii fayyaa naa kennu achiin naa ga'u umrii naa laatu umriin tiyallee si'achi hojjedha si'achi dalagaa kanaaf umrii irraa keessaa naa laatu ayyaantummaa namni qabu sichi ayyaantummaa si'achi dhuguma afaan kana ilma dhungadhu ati na yaachisaa jirtan mala dhimma dhungadhu fuudhi lama na yaachisa cidha ajaa'ibaatti sitti fuudhaan sitti fuudhaan bari sirba bara weelluu sirba jira maali gadi fuudhatti singeggeessa manni keessa jechaa mana sii galchina. Har'a kan caalaa itti gammannee taphannee wal barsiisaa jirra shamarran illee waan iddoo irraa barattu Oromoonis artistoonnis fakkeenya akkuma isheen jette afaaniin yeroo weellisnu tokkummaa jennee weellisnee lafa iddoo tokkummaan itti barbaachisutti hin argamnu yoo ta'e dhuguma akkas goona taanaan nurraan bareedu maaliif kan ittiin Oromoo komannoo fi keenyatti gochuun nurra jiraatu lafa artistoonni itti wal waaman kamitti argamne wala jabeessu wal jabaadhuun jecha tokkodha. Jabaa abbaatu jabeeffata waan ta'eef daawwattoota keenya turtii haga yoonaatti gochaa jirrutti barumsa guddaa akka irraa argachaa jirtan itti gammadaallee jirtan abdii guutuu qabna amma sagantaa keenya gara xumuraatti deemsisaa jirra waan ta'eef ammallee haga xumuraatti nu waliin tura eessayyuu naqina. Egaa gara xumuraatti finneerra akkuma jedhe wantooti amma siyaana kana immoo sirba namaa fuudhanii sirbuutu jira.
gidduu kan amma kan sirba Kabarii jedhamtu. kabarii jedhanii jechichi wanta inni jedhu hin dhageenyu. Intro bridging qabu. Wantuma inni jedhu hin dhageenyu fakkeenyaaf gidduu kan ammoo sirbi Abbabaa Bashuu ga'eera. Remix ta'e. Dammee koo daabee tooraa see dhufuuni waa isaan jedhanis hin dhageenyu jechoota mutachi keessa jiru. Mee namoota irra caalu immoo akkasumayyuu namoonni Oromoo hin taaniin kan baay'inaan sirbamaa jiru. Sirba jaamboo tokko wanti jedhanii sirbanis hin galu. Kun immoo kan karaa biraa miidhaa jira irra ammoo karaa aartii waan dhufame natti fakkaata. Mee kan irraa waa jedhame. Wanti kun gaariidha itti fufuu. Ta'uu qaba. Dhaabbachuu qaban. Artistiin Oromoo kana eeyyamuu qaba. Waan dura jenne san leenca kiyyaa ilma abbaa gadaa osoo waan dura dubbanne san gamtaa qabaannee caayaa jala yaanuu qabaannee jaarmaa qabaannee waldaa santu falmaa beeta heeraa fi seera dhorku jira beeta laale kanaaf dhaabbachuu qaban jedha kun sirrii miti walumaa galatti kavariin artistoota kavarii hojii namaa fudhee dalagan kun sirrii miti jedha akka koottan maaliif hojii intro bridging qabne kan abbaa sanii fudhanii caccabsanii gamanaa gamasii bakka dhibbaa walitti fidanii dalagan kun sirrii miti gonkumaan gonkumatti iitiksii aartii keessa hin jiru seera aartii keessa hin jiru. Gatii artistii gadi buusa aartichas deebisee gadi buusa. Sirba babbee yaabbishuu amma gaafsa sirbamuu fi amma fuudhee gurbaan kun dalagee ilaalime. Kanaaf vaaliyuu san buusan jalaa gadi sirrii miti jedha walumaa galatti dhaabbachuu qaban jedha wanti kun akka koo. Yoommoo nawweellisa jettan barreeffama sana seeraan hordofanii barreessuudha. Amma walaloo sana barreessuu irratti dogoggorri isaanii. Guutuu kabarii kan dhiisaniiti. Guutuu sirba abbabeedhaa sirbuu feeta taanaan guutuudhuma isaa sirba tokko jira miqeenxeen keessaa fuutee guutuudhuma isaa akka isaatti dalagda taanaan bareechitee kiliippii isaas yaadannoo isaatillee hojjetta. Sirba dhaabeedha silaatee yeroo waan akkasii hojjechuu fettuun eeyyamsiista. Ani yoo guyyaa tokko gaafadheen ture weelluun kee yoo weellifame maal ta'a jennaan ani inni weellisaan jedhu inni xiqqoo gara amantii kanatti waan gale. Kanaaf waan sirba namaa kabarii kana nan hojjedha yoo jedhan walaloo isaa seeraan yoo afaan Oromoo hin danda'u ta'e inni weellisu sun tuquyyuun qabu itti bu'uun qabu maaliif namni weellisaa jiru hin jiru achi dhaqe kanuma keenyatti afaan Amaariffaatiin goona malee yoo gochuun nurra jiraata. Yoo godhame yoo adaga'u namni sun jedhame Ingiliffaan sirba afaan addunyaa barbaade afaan addunyaa jira. Ingiliffoo dhagee dhaguu baatu adiisu afaan addunyaatiin sirba malee saniin sirbu nuti ilaalla geeffadhu garuu isaan kenna kana maaliif dhufanii bukeessu gamanatti bukeessaa jiru baay'ee sirboota hedduu yoo dhageesse sirbina jedhii balleessaa jiru kun immoo yoo waldaanis gad dhaabbatee kan falmu ta'e yoo Oromoonis kan ofirraa dubbatu ta'e wanti kun caccabina afaanii nurraa cabsaa jira waan ta'eef afaanicha nurraa baballeessu jira waan ta'eef afaan itti kennata kan bu'uun walumaa galatti maaliif seeraanis sirbine yookaan dhageeffadhu. Loko dafa cabsaa jira laal akkan jedhametti fa'a jedhu beeta. Kun dhaabbachuu qabaadha. Kun hundumtuu dogoggora qaba barreeffamee hin jiraanne yookaan. Heeraa fi seera dhabuusaa. Heeraa fi seera taa'ee addunyaa irra taa'ee yookaan immoo waldaa kanaan waldaa saniin deemtee gaafatta. Ollaa yuutuubii kanaas gaafachuu dandeessa. Heeraa fi seera gaafatti godhatte beeta. Kanatti itti godhachuu. Amma akka waaltaawaatti yeroo fiilmii tokko hojjetamu muuziqaa kee amma callisanii kee hangalu maaliifi barreeffamuu qaba maqaan nama sana iyyamsiifamuu qaba akka biyya keenyaatti immoo kun hin jiru muuziqaaf miti namaaf iyyuu seericha hojjechaa hin jiru waan ta'eef atis weelluu haaraa hedduudhaan akka as baatu abdii qabna. Isa kana immoo kilippiidhaan uummata kiyyaa. Inni irraanfatiin immoo sirba akka hojii sirbinu sila waa danaa galtee. Akka sirbina. Yaadaan qabadhu. Waliin sirbina yee. Kana booda gaan jiru. Sirba kawutii isaa dhufee simbira gaa sirba baay'ee ciccimaa. Ajaa'iba. Abdiin eeggadha. Dhumarratti waan asiin jedhu namoota amma albama keessa ta'u wantoota ammas geesseen namoota galateeffattu yoo qabaatte. Gorsa yoo qabaatte lammata immoo haadha ijoollee lamaa taate qofaa dhageen jira maqaa isaa illee qofaa haga kana deemuun hin ulfaatu. Dhugaa keeti. Akkuma isin jedhe baay'ee isaan qabadheeyyuu miti. Hanga abbaan kee boqote ummati yaana qarqara. Istiil hanga ammaa sanaatti ummati yaana qarqara. Humnuma qabu kanaan waan guddaa qabaadhee miti kan daldala biizinasii mataa kiyyaawii qabaadhee miti beeta. Ammallee xiqqoo booda kana isteejiin nusaa qabatee jirti gaafa wayyaaneen kaatu xiqqoo isteejiin nurra dhaabbatee ture. Isteejii hojjedhaan sargiin hojjedhaa eebboo hoteelaa hojjedhaa sagantaalee dhabu isteejiin dhabu beeta. Gama kan immoo gama biir si RBT kananas galgalii amma ta'e wayin ni harkadhaa. Gama YouTube tanaas ni harkadhaa. Kanuma kana ni maatii kee warra dhamaliyan waan biraa
bira dabree ijoollee kiyya bira iyyuu ummaatii ya qarqaara jinjee. Mee karaa yuutuubii jettee taate yuutuubii kan mataa keetii. Amma Khadija Hajii yuutuubii jedhu. Akkam weelluu keessatti gadhiisuu eegalteetta. Amma maaliin godha beektaa kana gadhiisee mesirratti barri koontartiinitti irra gadhiisee garuu kan itti aanu kana amma hojiilee xumuraas jedhu hinjaa kana shan akkana dabaleeti albama yuutuubii irratti gadhiifadha. Khadija yuutuubii jedhee jira. Isaanis baay'een adeemee jira. Kanaaf viidiyoo irratti gadhiifadha. Jabaadhu dhufnee wal arguun keenya naaf. Wal arguun keenya kana booda waliin dalanna. Wal gadhiisuun hin jirtu. Akkas dhumarratti akkuma jenne namoota galateeffattuu fi boorsaa artistootaaf qabdu. Hayyee namoota galateeffachuu barbaadu duraan dursee Abbaa Duulaa Gammadaa Dinqoo Dayyaas naaf haa jiraatu. Umrii har'aa keessa abbaa aartii abbaa rakkataa Oromoo abbaa hundaati haafa jiraatu yoomillee nuuf bakka jirutti. Kan biraa abbaa Ilillii hoteela bilisaan naa kennee akka albamii kanatti bareechisee eebbisiifadhuuf kan na godhe. Hedduun galatoomiin jaane maaliif yeroo tokko beetaa jiru kan ofitti deebi'anii oromummaa isaanis aadaa fi afaan aartii isaanii kana jaallatan bilisaan naa kennee mana bareedaa san mana ajaa'ibaa san kanaaf galatoomiin jaana sumaan ta'ansee Ibrahim Said albama kiyya kana guutuu isaa dalagee kan biraas ijoolleen lama keessa jiru kan hojjetan Daawitii fi mucaa Abbuu Adaamaa tokko isaanis galatoomaan jaanii obboleessa kiyya barsiisaa Suleeman Hajii yaadaanis dhamaatii an dhamoo kanas barsiisummaa isaa barsiisaa na waliin jiru hedduun galatoomin jira haadha manaa isaatiinis wayituu nageessoo jedhamti weellistuu haaraa anumatu sirbatti fidee amma sirba tokko jedheefiin jira weellistuu jabduudha dubartiidha ishee yeroo gabaabaa keessa baay'ee kilippii ishee hojisii fideen dhufaa gara ONN itti fideen dhufaa kanaaf hundi keessan warri addunyaa irra jirtan Oromoo guutuu naa galatooma isaan amma daalaa jirtanis naa dhageeffachaa jirtanis ammas immoo dhageeffadha kaysaanii warra kan isinii kaase malee ol Oromoo guutuu biraa galata guddaan qaba. Isin malee waan qabnu artistoonni isin malee hin qabnu jajjabee isaa afaaniif aadaan hojjedhamaanu kana bakka guddaan akka kanarra fuune akka addunyaatti ilaalamu akka addunyaatti dhageettii qabaatu kan gochuu dandeenyu yoo isin waa hundaan nu faana taatan waa hundaan waan jiru hundaan malee yookaan artiin dibbine maallaqa feetii sa'aatana keessa nu cinaa ta'a isaaniin jedha. Galatoomeetillee yeroo kee qaalii lafa fagoo akkasiirraa dhuftee yaada gorsa akkasuma waliin bashannanuu keenyaaf hedduu galatoomisin jedha. Hayyee isinis miidiyaa ONN jiraadha ija ummataati qaroo ummataati saba kanaati nuuf jiraadha hamtuun isin arkin miqqanyaa sharranyaa isinirraa haadhaamsu ta'e isiniif hin taane isin jalaa taamsu jiraadha bakka yaaddan ga'a isinin jedha. Hayyee horaa bulaa. Egaan daawwattoota keenyaa turtii weellistuu jabduu Khadija Hajii waliin taasifne kan har'aa kana an Geetuu Alamaayoon ture ogeessi kaameraaf daayirektarii koo Abtaama Barraati torban gaarii isiniif haa ta'u sirba tokko keessaa fuuneeti gargar gallanaaf seenuma. Hayyee sirba haarawaa keessaa kan barbaadde. Itu waan hin beeku ta'e gaariidha kan durii mee jedhu. Okay kan durii keessa si wayyu kan amma keessa si wayyu. Kan sitti tole keessa. Ayyee isa ammaa tokko keessa jedha shamuxee bareedaa tokko jira. Gurbaa konkonaa mucaa bareedaa mucaa ilma baagadaa bareedaa mucaa ilma baagadaa. Ano suman jaaladhee ka'eetaa maloosi wajjin badaa ka'eetaa maloosi wajjin badaa. Silaa shaggariin galaa shaggariitti kooraa fannisanii silaa si jala rafaa si jala ijoollee rafiisanii ijoolleen hin dubbattu ofitti qabdee toonannuun gattu ofitti qabdee toonannuun gattu andaaqoo mukaan kortu maalikaa andaaqoo mukaa gubbaa sumaaf jecha dhaaname laalii dirma muudirra koo gubbaa dirmammu baruu fayyaa yaa magaala koosumanaway yaa magaala koosumanaway barzaa fi shaggar qarree muranii kunooreefu biqilaa kan jiru numa dabraa kan du'ee qachaatirra biqilaa barzaa fi shaggar qarree kunin tuura kunin walaamala. Ilkaan kono lakiya kunin tuma kunin mala
Namuri riga kesine ka kotu sambatalla maaf na biran oltu Namuri riga kesine ka kotu sambatalla maaf na biran oltu Namuri riga ke oson si hegu Namuri riga ke bite bariti Namuri riga ke ansumanega Namuri riga ke dafikotuti Namuri riga ke sine ka kotu sambataf kedame na biran oltu Sambatalla maaf na biran oltu Sambatalla maaf na biran oltu Nagaan tura. Galatoomii. Ora bola.